بسم الله الرحمن الرحيم وبليسكي وبليتكي كفيديو كان كتير شيرنا قوتي ربي سيعمل كيس ربين عافيان سيمكورين عافياكي عافيا قوتو تاتي ربين سيفقول ربين عافيان سيقبي فول إلمنا ما ربي سينابي والله akkuma video isi argitanitti obboleettiin keenya kun rakkattee biyya namaa keessatti dhibamtee fayyaa dhabdee jirtu jechuudha. Maaliif ani biyya isin keessa jirtullee hin beeku miidiyaa kana gubbaarratti arge hedduu takka rakkatte wallahi hedduu rakkatte rabbi rakkoo kan isii keessaa baasu rabbi isii haa aafiyu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha iddoo ulfaataadha. Akkuma argitan obboleettiin keenya kun baay'ee rakkattee jirti. Miira biraa keessa jirti. Rakkattee ani biyya isin jirtullee hin beeku dhibamtee mana yaalaa jirti. Wallahi keessattuu ijoolleen biyya namaa jirtan baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Maaliif hoo jettan? Ana aliin isii bira hin jiru ka jirtu mana namaati. Fayyaan immoo harka rabbiiti. Naqarqaaraa jette jechuudha. Naqarqaaraa. Jarana. Namni rabbiin sodaatanii namni ima gargaartan kaaniyyuu jechuudha. Obboleettiin teessan tun akkuma isinii hin dalagadhaa maatii kiyya jijjiiraa uf jijjiiraa jette biyyaa baate. Erga biyyaa baate immoo dhugaa rabbi isiniin jedha. Fayyaa immoo nama dhiiftu. Waraqallee immoo hin qabdu. Hin beektan ijoollee karaa baharaa kanaan baddu achirraa ka'an immoo ijoolleen kontiraata deemanii kontiraata badan. Barii wallahi isin kontiraanni kun hamma inni nama miidhu beektani. Otoo si dhukkuballee biyya keetitti si galchan otoo duutellee biyya keetitti duutee qabrii san haadhaaf abbaan kee reeffa san si dhiqatanii si awwaalan. Garuu namni jechuudha. Namni biyya ambaa jiru namni waraqaan qabne wallahi rakkataan isa baasee hin jiru. Rakkataan akka isaan jiru. Rakkataan akka isaan jiru. Alhamdulillah. Rabbi fayyaa isinii kenne. Rabbi nagaan dalagatanii nagaan baatanii nagaan galtanitti maaliif shukriin galfanna? Alhamdulillah jedha. Obboleettii keenya kanammoo du'aa godhaafi. Hamma dandeettanii immoo qarqaara. Qarqaara. Hin kennitan bakka biraattu hin baafta bakka biraattu rakkataa kee gargaari. Akkanaa kana bar bolsa jaannallee qabuu dandeetti. Obboleettii tiyya tarabbiiti. Rabbi oofe video kana narra fide jedhi yaadi. Rabbi sirra fide anarralee rabbi fide. Anillee hamma dandeetti qarqaarsi kiyya maani isinitti share godhuudha. Isin hamma dandeettanitti namatti share godhuudha. Qarqaara obboleettii keessan kana. Hagalte maatii ofii birattuu bare wallahi waan biraa dhiisa maatiin ofiitu reeffa isaan dhiqatee jechuun waan guddaadha. Ofii awwaalatuun waan guddaadha. Isii kana ijaan arguun waa guddaadha. Rabbiin immoo isii fayyisuu danda'a. Rabbi isii haa fayyisu jedha. Ka gargaaruu hin dandamne immoo du'aa godhaafi obboleettii keessan kana. Obboleettiin keessan kun ana wallahi hedduu garaa na nyaatti. Maaliif anis biyya namaa kana taa'ee erge waan ta'eef obboleeyyan kiyya biyya namaa jira waan ta'eef waan isaa mudatu hin beeku. Biyya keessatti waan nama mudatu hin beektu. Fayyaan immoo jechuudha. Fayyaan harka rabbiiti. Kolfitee biran tarii. Wallahi sajjaan olteen bultu jechuudha. Gisee ammaa kana. Isin tun otoo nama waraqata qabu taate isin har'a qaata biyya isiitu galti yoo achi dadhabame. Namni waraqata hin qabne immoo gisee tokko mucatti wayiitu ijoollee biyyaa turte. Ijoollee biyyaa turte. Akkasuma waraqaan qabdu. Maraatti sammuutu qabtee ilmoo takkittee qabdi. Gaaf kaanii mucaan sun kichuu cittee jechuudha. Ilmoo sanis biyyuma sanitti argate uudimatti argatte hidhanii mana haakimiititti akkasumatti otomaaf quutu otomaa maal jettu akira biyyatti galte. Maaliif utoo maatii isiititti galte har'a ilmoon isii sun qabrii isii san laatte. Waan isin garuu meeshaa alarraa galfatte mucaan suni
meeshaa isii sana akka ammaatitti hin tuune maatiin isii sun hin tuune jedhan maaliif obboleeyyan kiyya hanga ilmoon isii sun ija godhattee waan isiin ifaajje waan isiin bitatte san argitutti malee hangi isii ilmoon isii sun buqqiftutti malee hin buqqifnu jedhe maatiin isii. Kanatu jira waa hedduu jira biyya ambaa kana keessa isin hin beektan malee dhokatee kan jiru waa hedduu jira wallaahi waa hedduu jira dhokatee kan jiru ka miidiyaan hin beekne meeqa kamtu du'a ka miidiyaan hin beekne balala sanuu ka miidiyaa kunuyyuu namoota fakkeenyaaf akkas namni isaanii miidiyaa dalagu agartanii namoota akkasiisan tasa malee irra guddinni ijoollee hedduu isaan ka miidhaman bakka biyya namaatti dhuman ka rakkachaa jiran ka dhoyfachaa jiru ka dhibamee dhibee isaa dhoyfate akkasitti cuunfamee dalagataa jiru meeqa kan beeyna nuyi hin beeynaa baadha meeqa kamtu afaan isaa qabate ummanni kun nan qarqaaru jedhe meeqa kamtu jira wallaahi asi gaaf viidiyoo kan arge intala sayyaadadhe maaliif mucaan sun makan keessatti duute namni isiin firri isii namni muraasni ijoollee muraasni isiin garuu cufte erga duute hin beekan jechuudha waa'ee intala sanii jechuudha akka ajaa'ibaatti dalagataa turte yeroo sanitti jechuudha baay'ee garaa nama nyaatti fayyalleen harka rabbii azallillee guyyaa keenya biran dabarru gaaf guyyaan keenya dhumate nuti hunduu bira darbine jechuudha akkatti naafnu isinillee warri amma waa harkaa qabaatanii oduu qabda rakkataa gargaaruun harka kennuun garaa isin nyaatte boru arguuf jirtan maaliif ree otoo qabu hin qabu hoo jette otoo harka keetirraa qabdu yoo rakkataan gargaarre hin ulfaata wallaahi dhasi waan qabdurraa sadaqadhu waan qabdurraa kennan akkasi obboleeyyan kiyya mucattii kana please mucattii kana amma dandeettanii sheer walii godhaa gargaara rabbiin sajjaa isinii kafala wallaahi rabbiin sajjaa isinii kafala rabbiin bakka isin buusa ani sarii isin beeku achi asii isin beeku anis utoo biyya namaa jiraadhee rakkadhee kana ta'e maaltu beeka yaada jedhu rabbiin isin hin rakkisin ijoollee keenya biyya namaa jirta rabbiin isin hin rakkisin rabbiin isin hin dhibin wallaahi lazi rabbi isin rakkisin rabbiin isin dhibin alhamdulillahi rabbil aalamiin yaa rabbi fayyaa naa kennite fayyaa kiyya kanarratti galanni si haa ga'u jedhe dhugaa isin jedha galanni si haa ga'u jedha shakkaradhaa rabbii keessanitti alhamdulillah jedha torba rabbii keessan dhibba yaadadha guyyaatti gisee meeqa yaadattu rabbii keenya nuti gisee rakkanurraa gisee beelofnurraa gisee dheebonnurraa yaa rabbii kiyyaa jenna yoo waa rakkanne yoo huma tokko harkarraa dhabne jechuudha akkas isin jechuu barbaada viidiyoo kiyya kanumaan goolabaa hama viidiyoo biraatiin walitti deemnuti baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja please share godhaa namoota hundatti share godhaa obboleeyyan kiyya share godhaa yoo viidiyoo kana keessa namni takka namni lama isii ka arguu ta'e yoo birrima 100 birrima 50 namni yookiin immoo viidiyoo kana keessa namni tokkichi karaa himata argamuu danda'a 2 argamuu danda'a 3 argamuu danda'a please share godhaati nama hunda biraan naagaa maaliif obboleettiin kiyya obboleetti akkuma anaati jedhi uf laale akkuma keetti uf laale akka ofii keetitti uf laale akkas isin jechuu barbaada fayyaan harka rabbiiti yaa rabbi nun dhibini jedhan yaa rabbi dhibii nu fayyisi jedhan yaa rabbi dhibii nu furi jedhan gizee dhibamtee gizee rakkattee yeroo san rabbii kee duwwaa odoo yaadachuun taane gizee kophallee rabbii kee yaadadhu yaa rabbi alhamdulillahi rabbil aalamiin
yaa rabbi fayyaanaa kennite alhamdulillah rabbil alamin torba rabbii kee galateeffadhu nagaannaa jiraadhaa baay'isin kabaja video kiyya like godhaa share godhaa subscribe godhaa please oromootiya wal hajabeeffannu kuni isinii faayidaa anaaf faayidaa isi yoo video kana share gootanii nama biraan geettanii nama saniif illee faayidaa yoo argee video kana mucattii tana akka qarqaaru yookiin achi keessa namni tokko amma videoon isi tiktok irra rammaa akka ajaa'ibaatti jira rabbiin nama isii gargaaree mucattii tana fayyisee rabbiin nagaa maatii isiitti isii haa galchu rabbi isii haa aafiif jedha du'aayii isii godhaafi nuti illee sanuma jedha du'aayii isii godhaafi obboleettii kabiyya keessa obboleettii teessan biyya namaa jiru waan biraa yoo dadhabda yoo du'aayiidhaan isii bira dhaabatta wallahi gaahaadha du'aayi yaa rabbii kiyya ati irraa fuudhi fayyaa tana hin danda'a waan rabbiin akkuma amantaa kamiitinu amantama kamiinu kadhadha rabbii keessa yaadadhaafi kadhadha amantama kamiinu yaa rabbi irraa nuuf fuudhi amantama kamiinu yaa rabbi mucaa kana nuuf fayyisi jedha